Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa qabaadhaa. Kun tuutoriyaalii koorsii maatimaatiks for freshman irratti afaan oromootiin isiniif dhiyaachaa jirudha. Tuutoriyaalii keenya kanaan immoo chaapter 1 koorsichaa paartii 2 isaa irra geenye jirra. Yeroo darbe paartii 1 isaa ilaaluun keenya yaadatama. Paartii kanaan immoo compound or complex proposition kan jedhu wajjin ilaalla. Amma dhumaatti nafaana ta'a kallattiidhumaan gara tuutoriyaalii kan guyyaa irratti darbina. So far, what we have done is simply to define the logical connectives and express them through algebraic symbols. Now we shall learn how to form a proposition involving more than one connective and how to determine the truth values of such proposition. Yeroo darbigaan propositionii sasalphaa yeroo propositionii lama qofa yeroo walitti connect goonu akkamittiin akka seerota fayyadamnu ilaallee turre. Guyyaa irraa kan ammoo yeroo more than one connectivein tokko ol gaafa jiraatu kana jechuunis propositioniin lama ol gaafa walitti combine ta'anii how to determine the truth value of such proposition. Propositionii lama ol gaafa walitti connect ta'anii gaan propositionii akka kanaa truth value isaanii akkamitti determine akka goonu akkamitti akka murteessinu wajjin ilaalla. Definitionii kanarraa yommuu kaanu the proposition formed by joining two or more proposition by connective is called a compound statement. Propositioniin propositionota lama olirraa walitti dhufuudhaan join ta'ee uumamu compound statement or compound proposition jedhama. We must be careful to insert the brackets in proper places, just as we do in arithmetic. For example, P implies Q and R will be meaningless unless we know which connective should apply first. Fakkeenya kana mee ilaalaa asitti P implies Q and R kan jedhu kuni hiikan qabuudha, meaninglessidha jedha. Sababni isaa bracketiin hin jiru. Isa kam jalqaba akka apply goonu hin beeknu. Hamma maal beeknutti hiikan qabu kuni hamma unless we know which connective should apply first. Isa jalqaba irratti apply goonu. Isa jalqaba irratti fudhannee hojjennu truth value isa jalqaba irratti baasnu amma beeknutti hiikan qabu. Kana jechuun waa lama jechuu ta'uu danda'a. Inni asitti nuuf kenname kuni P implies Q and R kan jedhu kuni isa kana yoo ilaaltan jalqaba kana ta'uu danda'a, lammaffaa irratti immoo isa kana ta'uu danda'a. Inni kun P implies Q and R dha. Inni kun immoo P implies Q and R dha. So kana beeknee hojjechuudhaaf truth value isaa baasuudhaaf jalqaba tokko isaaniitiif baasuu qabna wanta ta'eef bracketii faana nuu kennamuu qaba jechuudha. Akkasumatti meaningless ta'ee nuu kennamuu hin qabu. Akka kanaan erga haala kanaan adda bahee nuu kennameeti maal gochuudha dandeenya? Truth value isaa determine gochuu dandeenya. So kun asitti definitionii kana keessatti kan ibsamee jiru. The possible truth value of a proposition are often listed in a table called truth table. Yeroo baay'ee possible truth values kan inni keessatti listed ta'u truth table dha. Table fayyadamneeti kan ibsinu. Yeroo kanatti gaanii if P and Q are propositions, then there are four possible combination of truth values for P and Q. Possible combination kana ilaallee turre yeroo kutaa darbe keessatti P dhaaf Q ni yoo proposition lama qofatu walitti connect ta'a yoo ta'e proposition P dhaaf Q dha yoo ta'e meeqa qaba? Possible combination afur qofa qaba. Four possible combination of truth values. Possible combination afur qofa qaba. Akkamitti beekna isa kana kan jedhu mee ilaalla jalquma irratti amma teebilii kaasne. That is arfan isaanii kun immoo warri possible combination kun immoo true false true and false dha. If a third proposition R is evolved, yoo R immoo keessa jiraate jechuunis propositionii sadaffaan yoo keessa jiraate propositioniin sun lama qofa miti yoo ta'e then
there are 8 possible combination of truth values. Yoo r'n keessa jiraate gaan yoo sadii ta'e propositionin walitti combine gochaa jiru sun yoo sadii ta'e possible combination meeqatu jira truth table sana keessa 8tu jira jechuudha. So in generally a truth table involving n proposition p1 p2 pn contains 2n. La formula kana qabadda. Formula kana da murteessaanii gabati sana keessatti proposition sana possibly combination meeqa akka jiru kan murteessu formula kanadha. Possibly combination of truth values. So we use truth tables to determine the truth value of a compound proposition based on the truth value of its constituent component proposition. Gabaabumatti inni kun kan inni jechuu barbaadu mee asitti gabatee kaasnee ilaallu yeroo darbee for possibly combination warra ta'anii ilaallee turre isaanii fakkeenyaaf asitti p yoo jiraate p as p dha yoo ta'e as immoo q dha yoo ta'e kuni as immoo p implies q dha yoo ta'e sorry bakka qullaattiin isinitti argisiisa. So mee gabatee kana ilaallu mul'ata dee yaada sana sirratti kaasee jiru kana kuni p dha iddoon kuni na mul'ata addana q dha kun immoo p implies q dha. So yeroo p implies q dha fi truth table isa kaasnee akka hojjennuuf nu gaafatu keessatti addanatti true dha true false false jenne asitti immoo true false jenne inna kan inni dubbatu gaani asitti truth table kaasee waa'ee asitti kan ilaallemma waa'ee ni possible combination ida definition kana keessatti akkamittiin itu possible combination kan jennu kun asitti amma kunoo tokko lama sadii afur true false false possible combination afur qabaachuu isaa akkamitti beeknaa kan jedhudha. Lammaffaa immoo true false true false isa kan jedhu kana arrange akkamitti godhannaadha. Jalqabatti afur ta'uu isaa akkaataan itti beeknu p implies q dha kan nuuf kenname logical connectiving nuuf kenname kanadha. P dhaaf q qofadha kan jiru proposition kana keessa kan jiru proposition lama qofatu jira. Proposition jirus p dhaaf q qofadha. P dhaaf q qofa jira waan ta'eef formulaan keenya kun asitti ilaalleerra 2 the power of n dha. Propositionin n bakka bu'a. So n kuni proposition bakka bu'a. Kanaaf 2 the power of 2 ta'a jechuudha. Proposition lama qofa qabna waan ta'eef 2 the power of 2 maal ta'a 4 ta'a. So asitti gaan true kan p dha jalqaba hojjenna afur ta'uusaa arganneerra. Possibly combination ta'uusaa arganneerra amma afur qofa ta'uusaa erga arganne immoo akkamitti jara kana arrange godhanna kan jedhu irratti immoo kan p irraa yoo kaane lama bakka lamatti kunna afuradha wanta ta'eef bakka lamatti gaafa kunnu true false ta'a jechuudha. Kan q-tti gaafa dhumnu immoo isa asitti arganne kana bakka lamatti kunna amma immoo true lama qofatu jira wanta ta'eef true al tokko true ta'a al tokko immoo false lama qofa jira wanta ta'eef al tokko true'n tokko taati deebi'ee false ta'a amma immoo true ta'a deebi'ee false ta'a jechuudha. Bifa kanaanidha kan inni hojjetamu. Isa dheeraa irrattis jechuunis isa possible combination isaa 8 irrattis immoo akkaataa kanaan herreegnee baasuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan salphaadha. Yoommoo r'n jiraate addana as gidduu kana yoo r'n jiraate 2 the power of 3 ta'a jechuudha. Proposition jiru 3 wanta ta'eef. So kanarratti proposition jiru 3 wanta ta'eef 8 ta'a. Haaluma kanaan immoo 8 sana immoo bakka lamatti kunne p jalatti true'n 4 ta'a adeema. Sana booda immoo true'n 4 ta'a false'n 4 ta'a adeema. Q jalatti immoo true'n 2 ta'a false'n immoo 2 ta'a adeema. R jalatti immoo true'n 1 ta'a false'n 1 ta'a adeema jechuudha. Haala kanaan kunnee ilaaluu dandeenya. Asitti examplein kennamee jiru example salphaan tokko ni jira. Mee isa eerra jiru ilaalleetu darbina hundasaa ilaaluu dandeenya example exercise yoo irra ilaalle gaariidha. So inni eerra jiru kun maal jedha suppose p and r are true and
Q and S are false. P dhaaf R'n true ta'anii Q dhaaf S immoo falsein yoo nuuf kenname truth value isa kanaa barbaadi jedha kunoo asitti argaa jirtu P and Q implies R or S. Jalqaba irratti kan nuti determine goonu gaanii isa ammattu keessa jiru isa kan addanaa kanadha. P and Q kan jiru jalqaba irratti murteessina truth value isa. Akkaataan itti murteessin immoo bakkuma isaa buufna truth value addanatti tokkoon isaanii qaban finnee keessa geggeeshina. So P addanatti true dha. Q immoo asitti false dha. Kanaaf asitti maal ta'a? True and false ta'a jechuudha. Jalqaba irratti since jedhee inni jiru kun isaan mattu jalqabaa keessa jiru solve goona jechuudha. True P addanatti true ergatee Q immoo false ergatee true and false maal ta'a? True and false ta'a. So amma implies jenna gaanii kun asitti kan inni since P is true and Q is false, P and true is false asitti iyyuu nu murteessee nu kaa'eera. Amma gaan false isa jalqabaa kan arganneerra braaketii lammaffaa keessa jirutti yommuu dhufnu R or S jedha. Isa kana murteessuudhaaf immoo R'n kun asitti true dha. S'in immoo false dha. So kanaaf R or S kana murteessuudhaaf seera orii yookaan disjunctionii beekuu qabna. Asitti seera kan inni P and Q'n false dha jechuu kan dandeenye true and false dha jedha. Seera maaliitu? Seera conjunctioniitu. Amma immoo seera disjunctionii fayyadamna. Sababni isaa oriin disjunctionii keessa jira wanta ta'eef bakka bu'ee isaatii wanta ta'eef jechuudha. R'n true ta'ee S'in false ergatee digaan true or false immoo maal ta'a? True or false true ta'a jechuudha akka seera disjunctioniitti. Amma gaan kun asitti since R is true and S is false, R or S is true. Isuma nu jenne ergatee. So sadaffaa irratti thus by applying the rule of implication we get that P and Q implies R or S is true. Seera implicationii fayyadamna gaamma imply itti dhufneerra wanta ta'eef. Kunoo asitti false implies true maal ta'a? Seera implicationii keessatti yeroo darbe yommuu ilaalle true implies false yoo ta'e qofatu false ta'a malee implicationii keessatti yeroo hundumaa true ta'a. So false implies true maal ta'a? True ta'a jechuudha. True ta'a. So inni kun haala kanaan solve ta'a. Biyya isa jiru itti fuftanii ilaaluu dandeessu. Kanuma wajjin wal fakkaataa wanta ta'eef irra hin darbasa. Okay, definitionii tokko sadii akkas jira. Two compound proposition P and Q are said to be equivalent if they have the same truth value for all possible combination of truth values for the component proposition occurring in both P and Q. In this case, we write P equivalent to Q. Definitionin kun immoo kan inni ibsu P dhaaf Q'n equivalent dha jedhamuudhaaf P dhaaf Q'n equivalent dha jedhamuudhaafi the same truth value qabaachuu qabu. Lamaan isaaniiyyuu dhumarratti gaafa truth value isaanii hojjennee baasnu maal ta'uu qabu? The same truth value qabaachuu qabu. Truth value isaanii dhumarratti deeme kan propositionii compound propositionii sun lamaan walitti makamaniiti kan isaan jirani. Compound proposition jechuun sidayyuu propositionii walitti makamaadha. So compound proposition lamaan nuuf kennaman sun dhumarratti deeme truth value isaanii tokko taatee jennaan equivalent dha isaan jechuu dandeenya. Isa kana exampleidhaan yoo ilaalle mee fakkeenya kana haa ilaallu. Fakkeenya let P isa kana P implies P maal jedha? Propositionii compound propositionii P ranni jiru P implies Q jedha. Inni Q ra jiru immoo negation of Q implies negation of P dha kan inni jedhu. So jara kana truth table isaanii bakkuma tokkotti kaa'amnaaf table iddoo tokko irratti kaasnee fi yoo ilaalle 2 the power of n dha yoo jenne P and Q dha. Inni jalqaba P dhaaf Q qofa qaba. Inni lammaffaan immoo negation of Q implies negation of P qofa qaba. So possible combination isaanii afur ta'a jechuudha. Lama qofa qabu wanta ta'eef.
Kanaaf tokkoon propositionii as keessa jiranii kana as keessa buufneetu truth table isaa qabna. P addana jira asitti hojjenneerraa fi Q as jira asitti hojjenneerraa fi negation of Q dhaafis kunoo asitti hojjenneerraa negation of P dhaafis kunoo asitti hojjenneerraa. Kana booda immoo compound propositionoota sana lamaan finnee gashina. Inni tokko kunootti inni tokko immoo as jira. So jarri kun egaa P implies Q dhaa fi P implies Q dhaa fi negation of Q implies negation of P warri jedhaman kuni yoo dhumarratti deemee tokko dhufe jechuunis truth value isaan dhumarratti argatan kan isa kanaas kan isa P dha kanaasi kan isa Q irra jiru kanaasi yoo tokko ta'ee jarri kun equivalent dha jenna. Kunoo asitti gaa yoo ilaaltanii kunoo akkuma seera isaatti P implies Q irratti kunoo asitti yoo hojjennee P kunoo as jira Q immoo as jira. True implies true ta'ee true implies false ta'ee false implies true ta'ee false implies false true ta'ee jechuudha. Asitti immoo negation of Q negation of P gaafa hojjennu negation of Q false implies false true ta'ee true implies false ta'ee false implies true ta'ee true implies false true ta'ee jechuudha. Hamma gaan hojjetamee xumuramee jira. Anisuma hojjetameeraan isinitti agarsiisaa jira. Truth value jira kanaa tokko ta'eeraa kan jedhuu fi kunoo asitti yoo ilaaltan asittis tiruudha jalsirrattis tiruudha asis tiruudha asis tiruudha asis falsiidha asis falsiidha asis tiruudha asis tiruudha asis tiruudha. So bakka hundumaatti propositioniin kuni compound propositioniin kuni truth value isaan dhumarratti argatanii bakka hundumaatti maal ta'eera walqixa ta'ee jira tokko ta'ee jira. Kanaaf P is equivalent to Q jechuu dandeenya yookaan propositionoonni kun lamaan equivalentidha jechuu dandeenya jechuudha. Examplein itti aanu kun immoo inni kun immoo P implies Q dhaa fi negation of P implies negation of Q tu kenname hojjettanii yoo ilaaltan inni kun immoo dhumarratti kun asitti ilaalala kunoo bakka kanaaf bakka kanarratti truth value isaanii adda adda ta'ee jira jechuudha. Asitti false asitti true asitti false. So jarri kun immoo maal miti equivalence miti non equivalence jennaanis akkasiitiin immoo kuni isa kanadha. Itti fufee kan jiru converse in the contrapositive kan jedhutu jira. Converse in the contrapositive kan jedhutu jira. Mee haa ilaallu converse the hypothesis of a converse statement is the conclusion of the conditional statement and the conclusion of the converse statement is the hypothesis of the conditional statement. Contrapositive, the hypothesis of contrapositive statement is the negation of conclusion of the conditional statement and the conclusion of the contrapositive statement is the negation of hypothesis of the conditional statement. Mee isa kana fakkeenyaan ilaalla. Barreeffama isaarra fakkeenya yoo ilaalle namaa gala. Kunoo converse jechuun asitti ilaalaa isa kana. Converse of P implies Q is what? Q implies P. Converse jechuun gabaabaadhumatti yoo qabattan P implies Q, Q implies P jechuudha. Conversiin P implies Q dha maal ta'a? Q implies P. Compound propositionii dhuma isiniif kenname sana galagalchitanii barreessuudha jechuudha. Converse jechuun malee wanta biraan qabu galagalchuudha. P implies Q suma ture Q implies P gochuudha jechuudha. Ittaanee kan jiru inversiidha. Inverse of P implies Q immoo maal ta'a? Si jedhu irratti P implies Q inversiin isaa immoo inni kun immoo negation ima bukkee galchitu bakka inni jirutti negate gootu. P implies Q inversiin isaa gaa negation of P implies negation of Q. Inverse dhuma gashuudha. Contrapositive immoo P implies Q contrapositive dha maal jedhee yoo isin gaafate P implies Q kana jalqaba galagalchitu. Q implies P erga gootanii booda maal gootu erga converse gootanii booda
inversii gootu ammoo negation bukkee galchitu jechuudha. Kun asitti ilaaluu dandeessu. Jalqaba isiniif kenname galagalchitu. P implies Q dhaan isa kenname Q implies P gootu. Isa booda negation bukkee geessu. Kanuma contrapositive jechuun. So gabaabaadhumatti converse jechuun galagaltoodhuma isa nuuf kennameeti. Inverse jechuun immoo negation isaati. Negation isa nuuf kennameeti. Contrapositive isaa immoo isa nuuf kenname galagalchinee deemnee dhumarratti isa nuuf kenname galagalchinee erga galagalchineeti booda negate gaafa goonu contrapositive argannaa. Himaan yoo ilaalle hima isaa fakkeenya asirra jiru kana ilaaluu dandeessu. If Qidist lives in Addis Ababa, then she lives in Ethiopia jedha. Hima kana converse isa, contrapositive isa, inverse isa baasi jedhee yoo nu gaafate akkuma asirra jirutti deebisuu dandeessu jechuudha. Conversiin akkuma ni jirutti galagalchuudha. If lives in Addis Ababa, then she lives in Ethiopia jedha. Numma maalitti jira? If Qidist lives in Ethiopia jenna. Then she lives in Addis Ababa. Jijjiiruudhuma bakka isaa. Contrapositivein immoo erga jijjiirreeti maal gochuudha? Negate gochuudha. So if Qidist lives in Addis Ababa isa jedhu dura maalitti jijjiiruu qabna? Lives in Ethiopia. Then she does live in Addis Ababa erga jennee booda natti gidduu gashina. Natti isa jedhu kana jechuudha. So natti kana asitti finnee gidduu gashine sana booda sagalee galchine kana gaafa natti gidduu gashinu negate gooneerra. So if Qidist does not live in Ethiopia, then she does not live in Addis Ababa jenna. Inverse immoo bakkuma ni jirutti akkuma nasii jiru kanatti maal gochuudha? Negate gochuudha. Negative kana gidduu gashuudha jechuudha. So contrapositive, inverse and converse kan jennu gabaabaadhumatti isa. Okay, inni taanee jiru mata dureen itti aanu tautology and contradiction. A compound proposition is a tautology if it is always true regardless of the truth values of its component proposition. Dirqama tautology dha jechuudhaaf propositionii tokkoon compound propositionii tokko tautology dha jechuudhaaf truth value isaan hundumtuu maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba. True hundumti isaa jechuudha. True ta'uu qaba. If on the other hand a compound proposition is always false regardless of its component proposition, we say that such proposition is contradiction. Contradiction ide jechuudhaaf immoo compound proposition tokkooni maal ta'uu qaba? False ta'uu qaba. Hundumti isaa false ta'uu qaba. False regardless of its component proposition. Truth value nuti dhumarratti argannu hundumti isaa false dha yoo ta'e sanaan contradiction jenna. Salphaamatti truth table kaasnee dhugaadha moo soba kan jedhu guutummaa isaa ilaallee adda baasnaa jechuudha. Garuu immoo nuti kan ilaalle a proposition that is neither tautology nor contradiction is called contingency. Contingency jenna warra contradiction is tautology hin taane. Raawwatee truth kan hin taane, raawwatee false kan hin taaneeni. Suppose P is any proposition. Consider compound proposition P or negation of P and the negation of P. Isa kana asuma irratti hojjetameera waanta ta'eef aaraatti teebeliin kaasnu asuma asirraa ilaalla. Kun asitti yoo ilaaltanii kun asitti inni asitti nuuf kenname kuni consider godhi jedhe compound proposition lama nuu kenne. Asitti gaan isa kana yoo ilaaltanii isa P or negation of P jedhu kan yoo ilaaltanii tiruu dhufe bakka hundattiyyuu. Kanaaf inni maalodha? Tautology. Kun asitti observe that P or negation of P is tautology jedha. So ittaanee kan jiru immoo P and the negation of P immoo false dhufe kunoo bakka lachuuttiyyuu. Kanaaf inni immoo maalodha? Contradiction dha jechuudha. Haala kanaan ilaalla tautology dhaa fi contradiction. Kunoo asittis gabateen kunis isuma kan argisiisa. Kunoo kan P implies Q implies P dha kan isa kana barbaadinu hin jedhe hojjennee gaafa baasnu tokkumadha kan nuuf kenname compound proposition kun asitti
hojjennee gaafa baasnu bakka hundumaattiyyuu tiiruu dhufe. Kanaaf inni kun taawotolojiidha. Inni taanee jiru kun immoo yoo ilaaltan kun bakka hundumaatti maal ta'a foolsii ta'a. So inni kun contradictionidha. Truth table'idhuma kaastanii salphaadhumatti haala seera duraanii sanaan hojjettanii erga jettaniiti asitti kun asitti ilaaluu dandeessu foolsii ta'e wanta ta'eef contradictionii ta'e. Garuu immoo utuu bakka tokkotti foolsii jechaa tiruudha hojii yoo walitti makame yookaan tiruu jechaa foolsiin wayyoo keessa lixe inni kun contingencyidha. Contradictionis tautologies miti jechuudha. So example makanarraa akka hubannu truth table kaasneedhuma akka seera jalqaba ilaalle sanaatti tokko isaatiif truth value erga baafneeti compound proposition nuuf kenname sanaaf baasna. Dhugaadha ta'e moo hundi isaa soba ta'e kan jedhu irratti hundoofneeti murteessinaa jechuudha. Egaan maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutooriyaalii kan poorshinii irratti kennuuf qophoofnee xumurreerra. Yeroo ittaanutti kutaa sattaanu keessatti exersaayisii lammaffaa chaaptarii kanaa ilaallee gara